kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan geenya nu wajjin tura. Balaa sigigaachuu lafaa godina Goofaatti mudateen lakkoofsi namoota du'anii 157 gahe. Oromiyaatti hanna qorichaan wal qabatee dhaabbileen 738 cufamuu ibsame. Buqqaatotaa fi milishoonni gara raayyaa Almaaxaa wayita deebi'aa jiranitti sodaa fi tasgabbii dhabuun itti fufee jira. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii, toora yuutuubii keenya sabiskiraayib tolchaa, akkasuma toora taaktookii follow gochuun maatii keenya ta'a. Itti dabaluunis toora telegiraamii jooyin godhaa, peejii feesbuukaas follow gochuun maatii keenya ta'a. As makamaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Qophiilee keenya irraa odeeffataa, ittiinis bashannanaa. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Kennichoo Shaachaatti balaa sigigaachuu lafaa adoolessa 22 2024 mudateen hanga ammaatti lakkoofsi namoota du'anii 157 gahuu jiraattotaa fi bulchiinsi godinichaa ibsan. Guyyaa balaan kun qaqqabee kaasee hanga ammaatti tola ooltummaan hojii lubbuu baraarsaa irratti kan bobbahe Kaasahuun Abbaayinaa gama isaatiin namoota du'an alatti lubbuu namoota 10 baraaramee gara buufata fayyaatti geeffamuu Addis Istaandarditti himeera. Oromiyaatti hanna qorichaan wal qabatee dhaabbileen 738 cufamuu ibsame. Hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa tibbana caffee Oromiyaatti dhiyaatanii dhimma hadheeffannaa dhiyeessii qorichaa fi hanna qorichaa ilaalchisee gaafii miseensota mana marichaa irra dhiyaateef deebii laataniiru. Dr. Mangistuun ibsa laataniin naannicha keessa hanni qorichaa bal'inaan mul'achuu eeruun biiroon isaanii tarkaanfii adda addaa fudhachuu eeran. Haaluma kanaan barana dhaabbileen 1501 ta'an akeekkachiisa kennamee fi jira dhaabbilee 738 ammoo cufneerra. Kun ammoo rakkoon kun hammam bal'aa akka ta'e agarsiisa jedhan. Buqqaatotaa fi milishoonni gara raayyaa Almaaxaa wayita deebi'aa jiranitti sodaa fi tasgabbii dhabuun itti fufee jira. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay guyyoota 3 darbanitti milishootaa fi poolisoota duraanii dabalatee buqqaatota biyya keessaa gara 17,000tti dhiyaatan gara raayyaa Almaaxaa fi naannoo isheetti deebiseera. Bulchaan godina kibba Tigraay Haftuu Kiroos buqqaatonni 16,868 magaalota Maayicaawu fi Mohannitti qubatanii turan gara raayyaa Almaaxaa fi naannolee ishee kan akka Wajjaa fi Xummugaatti deebi'uu Addis Istaandarditti mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee jiraattonni Addis Istaandard dubbisee adeemsa buqqaatota gara qe'ee isaanii deebisuu kana gidduu naannichaatti sodaa fi tasgabbii dhabuu mul'achuu himan.